garsiisu Jaawar Mahammad Gabbahu ni yaadatama. PP'n iyyaa jirti. Maaltu iyyisiise? PP maaltu iyyisiise? Olola ajaa'ibaa gadi dhuftee jechuudha. Jaawar Mahammad birrii tiriliyoona lakkaawamtu fannoon kafaltee fi bakka dubbiin tunuddi irraa kaateen isinii himuu deemaa jechuudha. Dursa gaafa Dr. Angaasaa Ibrahim Gabbahee abbootii gadaatiif sagalee ta'u miliyeena 3 amaarri kafaleetiif Gabbahee sigale Gabbahee mootummaa Oromoo diiguu deemaa jedhanii haasawanii jechuudha. Itti aansuudhaan Jaaltaayyee Dandaa Gabbahee Jaaltaayyee Dandaa ugi Gabbahu miliyeena 18 kafalaniifi sigale miliyeena 18 amaarri kafalee fi Taayyee Gabbaasee hay yoo amaarri hangas kafalee abbaa gadaatii sagalee ta'e je yoo amaarri miliyeena 18 Taayyee kafalee sagalee ta'e je yoo amaarri miliyeena 3 kafalee Angaasaadhaan abbaa gadaatii sagalee ta'e je yoo amaarri tiriliyeena kafalee Jaawar Mahammadiin sigale Jaawar Mahammad tiriliyeena geessan Taayyee Dandayaa miliyeena 18 Angaasaa miliyeena 3 Angaasaa kana akka duraatti geessitu uwe mee miliyoonuma 8 godhaaf Angaasaafis miliyeena 8 kafalanii faa jaaqaati qoliisa Angaasaa kana Jaawar Mahammad ammoo tiriliyeena godhani tiriliyeena kafalanii kafalteetii fi fannoon mootummaa Oromoo lafaa hay yoo amaarri numaatu sadarkaa tanatti abbaa gadaatii dhimmame sigale abbaa gadaatii dhimmame kan maallaqa namaa kafalu taate kan kafalee fi abbaa gadaatii sagalee ta'e iju taate amaarri kanuma lafee barbaadanii uqa isin caala hay amaarri miskiinumaa fuudha abbatee uqa akkana taanaan eega gartee Taayyee Dandaatii miliyeena 18 kafalanii abbaa gadaatii ta'e sagalee ta'e Angaasaadhaa miliyeena 3 kennanii wallahi nama gartee isin ajaa'iba jettanii amma goota kiyya jettanii suuraa asirra ooftan afaan isaatiin namaan jee waan kana amaara ka'a gabbaa saaxilaa miidiyaa rabbaa akkana jaajeeni sigale akkuma duraan baratan san sigale akkuma duraan eegalan san arra gabbaanii Jaawar Mahammad taraa duraa maaliin dhufan Jaawar Mahammad daldala eegalee Muyyaalee fi Keeniyaa idduu sigale Muyyaalee fi Keeniyaa idduu daldala deddeebisaa jira kana duraa qabne ganaa daldallin jiru Jaawar tanaaf iyyaa jan san Oromoon irraa fudhachuu diddee jechuudha. Amma garagalchaniiti Jaawar Mahammad maallaqa guddaa akkaawuntii keessaa qabu mootummaan baafachuu dhorkitee mana gurgurate hunda mootummaan gartee dura dhaabbattee dhorkitee tanaaf iyyaa jan tanaas irraa fudhachuu didan amma tiriliyeena fannoon kafaltee mootummaa Oromooti gurgurachuu deemaa jechuun gabbaan yaa obboleeyyan kiyya yaa kazzaba Oppiidiyoo jechuun kazzaba please Oppiidiyoo wajjinaan hin beektu Oppiidiyoon namni kun na gargaar hin beektu laal namni wahuma ifiitaaniin ummata qabsaa'ota madaalan jechuudha. Oppiidiyoo jechuun maali? Wanni mee Oppiidiyoo komantuma Oppiidiyoo laalame maal si dhorkatan dachi si dhorkatanii kondomineemi dhabde komantiin isaanii tana gaafii Oromoo jallate maal gaafattee dhabde maaltu bade maaltu sirraa'u qaba hinjiru isaan bira mee komantuma isaanii nama hunda nama Oromoo sagalee ta'u hunda jala deema anarraa eegali maal dhabde dachi Finfinnee dhabde maallaqa si dhorkatanii maaliif kana ja'an yaa obboleeyyan kiyya sirna kana wajji hojjennee garree meena dhageeffadha guurii gurraa fudhadhaan dhageeffadha sirritti Oppiidiyoo na caalaa rabbiin isii uumee beeku sigale waan isiin taate bakka isiin irraa uumamte an sirritti hin beekana dhageeffadha sirritti si himaa dhageeffadha wanni isiin akkana jettuuf
Oppidiyoon guruupii saamichaa wal jaartee jechuudha. Kaayyoo takkallee hin qabdu. Namni wanni oppidiyoo jooyin ta'uuf, wanni oppidiyootti ida'amuuf, jireenya jijjiirrachuu, mana yoon qabaanne mana jaarrachuu, birrii yoon qabaanne qaadhimaa gaariin fuudhuu, sigale kanaafi malee sabaan milkeessa. Hiishni kiyya akkam ta'ee isa yaachisa. Baankii kiyya keessa meeqaa jira isa yaachisa. Abbaan fedhe du'e, abbaan fedhe jiraate, abbaan fedhe buqqee, abbaan fedhe gudeedame, sigale kun isa yaachisu jechuudha. Kun isa yaachisu jechuudha. Uumamni oppidiyoo maali? Uumamni isii maali? Wanni isiin irra ijaaramte maali? Gara irra ijaaramte jechuudha. Mee amata 36 hangamma namicha aangorra jiru kana Abiyyiin baatutti oppidiyoon aangorra jirti. Mee goota tokko kan oppidiyoon himattu Lammaa Magarsaa irraa kaafe. Mee gootuma tokko kan oppidiyoon himattu naayime. Oppidiyoon Shawaatis gartee eenyuun dhaadatti narraa hime Taaddasaa Birruutiin dhaadatti. Oppidiyoon Arsiitii Waaqoo Guutuutiin dhaadatti. Oppidiyoon Harargee Jaarraa Abbaa Gadaatiin dhaadatti. Tajimmaa waan isin dhaadattuun hin beeku. So oppidiyoon hundinuu goota gartee wanni kanaan dhaadatti jechuudha. Gootaa hin qabdu. Maaliif goota hin qabnee jiina gaafa? Takka takkattiin si deebisa. Kaayyoo hin qabdu. Goota qabaachuuf kaayyoo si barbaachisa. Galma si barbaachisa. Goolii itti galchuu deemtu. Barka galma jechuun bar amma taphattoonni kun hundi wanni dirree keessa kubbaa ari'uuf maali? Galma qaba. Bakkatti goolii dhiituu deemuu qaba. Namni wanni gartee siyaasaa dalaguuf maali? Goolii qaba jechuudha. Tanatti bar oppidiyoo wajji walii galuu dirne. Nyaadhaa quufaa bashannanaa dhawadhaa bashannana paartii teenya keessa kanaa jiraa hiraari naasayinaa siin jedhanii bar. Yaaboo namni buqqa'e, yaaboo namni dhabame, yaaboo namni kana ta'e yoo ati jette aboo nurraa hiraar dhiisi. Hanga jirtu nyaadhu siin jedhan. Hanga jirtu nyaadhu dhugii bashannanii tabadaa na'u siin jedhan. Amaara kana hunda indazaa na'u jechisiisi enjoy godhi kanarra ijaaramanii jechuudha. Tanaafi isiin maaltu bade? Maal jallifne? Maal deebisu gaafii tam deebisuu dadhabne? Ummata kam dhageeffachuu dadhabne siin hin jettu. Yeroo hunda meelaale komantuma oppidiyoo maal si dhorkatan? Maal dhabde? Dachi dhabde? Kondominiyeemi dhabde? Maarre dhabde? Si gale? Ja'aniiti gartee oppidiyoon gartee kaayyoon isii waan garaa taateef garaa nama mataalti jechuudha. Wanni qabsaa'onni Oromoo marti wajji dalaguu dadhabaniif maali? Sigale wanni qabsaa'onni Oromoo wajjiin gartee dalaguu dadhabaniif maali jiina gaaf? Qabsaa'onni Oromoo kun Sheek Abuu Tarraa eegali gaafii qabna. Gaafii sabaa qabna. Gaafii akka saba gaafan hanga dhuunfaa deebitutti gaafii gaafatamtee jira jechuudha. Gaafiin tun isii bira hin jirtu. Kana walii galuu dadhabe namni hundi. Namni wanni qabsaa'uuf bar oppidiyoo biratti hoggii asii diyaaspooraan kun darsa guurratee shaantaa qabatee bira galu bar wahuma akka isaanii dalagaa barbaada dhufee fakkaatti. Ameerikaa irraa dalagaa dhabe, Awurooppaa irraa dalagaa dhabe, Kanaadaa irraa dalagaa dhabe, Awustiraaliyaa irraa dalagaa dhabe. Wahuma akka isaanitti gartee dalagaa barbaadachuuf, mana jaarrachuuf, ummata saamuuf, ummata zarafuuf, si gale? Ummata zarafuuf waahuma gartee dhufeetti fakkaatti bar oppidiyoon si gale? Akkuma isaanis si madaalan. Maaliif sammuma isaaniitiin si madaalanii jechuudha. Hoggii ati gartee meejara kanaa wajji dalay. Cinaacha dadhabaa isaan qaban guunneetiifi cinaacha bakka dadhabduu isaan qaban qabneetiifi jabeenya isaan qaban jabeessineefi mee isaan kanaa wajji fuula duratti tarkaanfannaa ilmaan Oromoo lafa qabate irra duuluun hin ta'u jedhanii namni nu caalaa oppidiyoo jala dhaabbatee hin jiru jechuudha. Namni nu caalaa oppidiyoo jala dhaabbatee hin jiru. Amma tanneen oppidiyoo jettee asii wajju fasaamiin bakka gartee jarri Sheek Abuu Taafaa irraa ariitan. Si galee nu naqa. Mee oppidiyoo yoo bakka qabaatte haa isin nayitu gamma. Sagalee taaneefi maarree taaneefi girrisaa afaan qabsiifne maarree afaan qabsiifne jedhan. Si galee maal afaan nama qabsiifne? Haasawa beektan. Si galee mimma wooma oppidiyoo jalatti hafe laali. Wooma bilisiqnaa jalatti hafe waan haasawan beeyin. Waan gartee maqaa rabbiitiin kakachaa kijiba haasawa.
waan gartee opidiyummaan isa ergattu sun hoggiinni laayif irratti ol ba'ee ni dhokatti bar kaameraa jala yaa rabbi dhufee maaluma juudee barra sigal yaa rabbi dhufee maaluma firra albaati akkam ganna kuudee sadarka waan kana qofaa isaan jalatti hafee waan maanaan qabne waan jibbarratti hundaa'e nuti Abiy Ahmed irraa jibbaa takkan qabu Shimallis irraa jibbaan qabu sirna isaan irraa jibbaa qabnaa jechuudha isaan ammoo dhuunfatti jaawaruma nama jaamu jibban siyaasan jibbaan hin gaggeeffamtu sigale mee sirni keenya kana deebise kanaafi Abiy jala dhaabbanna jaanii takka wanni isaan siyaasa waniin jirtu sigale takka wanni isaan siyaasa waniin jirtu qabiinaa taayin mee billahi masani barru sani takka jala deem arraba jaawar arraba sheek abuta arraba shaaye arrabu magarte nama garte khayyo qabu khana male hinjiru jechu kanaafu wan baza khayyoon qabneetu isaan jalatti afmal namni gaafi ummata alaabaan oromoo mee afaan oromoo federaala ta'e oromiyaa daangaan si khabajame oromoo raage duuti dhaabbatte nageenyi oromiyaa keessa bu'e sigale amma haareetti wallagga keessatti amaara jaaru jirani tanaas ittiin sii dhufa sigale ittiin sii dhufa saniifu waan garaa nama madaaltuuf maallaqa jaawar maamma fudhateeti yaa rabbii bar jaawar maamma kun yaa opidiyooti yoo akkana gabbee walgayii oromoo tana miidiyaa bahu walgayii baasuun barbaachisu Facebook isaatiin gabbee oromoo doolaara miliyoona 10 barbaada dafaa lafa haaje anarraa eegali bakka seenne lafa keenyaaf nama maallaqa cinqii takka qabu mi bar namnu nama bar miidiyaa guddaa kana jaarreetti kenne miidiyaa sanin manatti binne sigale taa'ii nyaadhu jenne waata kanuma geggeessi jettee oromoon osoon guyya tokko kana dalagaa harkaan hin tuqin miliyoonara gootee akkasi keessa bar jaawar maamma jechu kana hunda wali qabatee biyya gale eeysa keessa jee oromoon ni gaafate baga nyaatte yani hurqaa keenya nyaatte ilma keenya baga nyaatte as deebinaan deengadda maal jechuu turan diasporaan jalaa galeera namni tokko harka dhawuuf hin jiru marree ta'u hin jiru mitirkishoo ta'u hin jiru jechuu turanii haya amma garteere galmi sossoohee dachii rabbitu hoggee gubbaa rabbi xiiba sibitti be shokukkul nama nurge bar qaallicha Abiy jaaniin kana bar obboleeysoo qiyaamaan nu baateeti marmeela udaanii kana keeysaa fuune yaaboo tana yaa oromooti yarra laalina yaa oromooti yakkana wallaahi dhalaa ciniinfattu caalaa namicha kanaan nurattise dhalaan ciniinfattu hanga isiin rakkattu ni beeytani duruu ol bahee marmeela udaanii keeysa dhub oggii nuti arra tanaaf je jennee gartee xiqqoo marmeela ajaa tanarraa irraa soyinee amma gaa xiqqoo oromoon duris hafuura fudhatti duru marmeela udaanii keeysa bu hunoolaal khalesii himnee miyaa sheekkaa abuta ijoolleen rabbiin gadhiise tun duru keeysaan natti ergiti waan inni laaqatu qiyaamumaan nu beeyo ani fooyyettiin waan kana irraa garaa muranne si fakkaatti hayyuun oromoo guutuun waan kana fooyye garaa irraa si murate si fakkaatti yaa obboleeyyan kiyyarra laalina bartanaaf je mee viidiyoo mati jedha dabartila bar Abiy wanni tana jee amaara nu shawwaduuf maarree jijjiirama kana nu milkeessuuf maarree godhuuf yooni afaan amaaraa dubbanne jijjiirama kana bada oromoota durummaas torbaan itti aanu inni marmeela udaanii san keessa jira amma kana dhiquuf saabuna biroon nu barbaachisa bar obboleessu mataa shirnu jee bar sigale wallahi namichuma kana ittisu takkaan jireenya kiyya hangum akkamittiin deebisaa kennumaa yaada male takka hangaan waan namicha kana yaade jireenya kiyya yaadeen beeku dhugaan siima walla amma rabbiin wobbar ba'umaan nurraa bu'ee bar ba'uma guddoon nurraa bu'ee bar annamicha kana jalaa ba'u wallahi alhamdulillah hafuuraan baafa wallahi hafura afaan oromoon beeku bar afaan oromoon tun afaan mataa isii qabdi bar memma jaawar kana laali
afaan oromoo beeka lamma magarsaa maaliif itti maratan gaafi oromoo deebise sigale oro daanga oromiyaa kabachiise naayime no afaan oromoo beeka sigale kun afaan oromoo tun beeku bar ijakka harree wadalabba guddaa khiyyaa tokko godheetuma akkana ijabaasee as hiikaa Itoophiyaa tanaa humbe sigale qiyaamumaan nubbe buleeso akkasitti raadhiinee urgaa'uu dideensiin je isin dheengadda jaawar gartee maarree tahee mana OMN gurgurate maatii hirkishoo baga gurgurate siin jette oromo maarree fichisiis miitirkishoo fi ilmaan keenyaa baga fichisiis sigale dachiin sossootee jechuudha osoo jaawar ta'uu baatte silaa ololii sin oftan dachi jala dabarse namni arrawaan jaawar maammatta hin arkin namni mizaana jaawar qabun arkin sigale wallahi balla laal alaabaa tana rabbii si harka alaabaa jaalalatan dur alaabaa jaalalatan jaarrabbaa gadaatii sunuma jira bar rabbi rahmataa godhuuf leencoo wanta narraayime waaqoo guutuutii sunuma jira osuma manguddoon teenya kabajamtuun dhaaba kana nuu dhaabde jirtuuti leencoo lutaa kana jala alaabaa isaa jira akkana godhachuu ture namni VIP deemuu ture osoo manguddoon teenyatu waan nyaattu faa dhabdu waan kiraa kafaltu faa dhabduuti namni leencoo kanaan gartee mana kiyya kootu farshoodhaan maaliin leencoo kana afeeruu ture jechuudha alaabaa sana eenyu harkaa fudhate leencoon maaliif gaafas oromoon akkasitti itti timte addunyaa tanarratti oromoo beeksisee siyaasaa tanaan bakka hundaa isaa mul'ata mallas biraa isaa mul'ata Ameerikaa biraa isaa mul'ata wuy kana bakka hoogganaan oromoo janiiti oromoon gartee jala qaceeltee manguddoo teenya tanallee dhiifte alaabaa sana eenyuutu guututti irraa fuudhe Jawaar Mohammadii harkaa fudhate jechuudha maaliif hojiin nu garsiisee jechuudha wayyaanee Ameerikaan hin cabtu jette jijjiirama hin dhufuu janii bar asibar diasporaan hundinuu waan goonu wallaalle yaa rabbii tokkicha ni dandeessa opidiyoo nu godhi jenne nu barandaa Ameerikaa jala dadhaabatu rabbiin Jawaar kana oromoo farasti jechaa isaa ceewu nu dhufe eega gaafa sarkatti marate namni hundi hojiidhaan nu garsiisee jechuudha dhugaa dubbachuuf hojiin nu garsiisee jechuudha oromoon oggii tara takka hojiin garsiifte ganaa sirraa garangaltu alaabaa san namni harkaa qabu Jawaar وهما فيت أولولا فيت أوفي لال بربيبي انتو مسكينة قويا غافنا مرك مما أبي مال جتيتي Jawaar الربسيتي أبي فارستا أبي هاجي سوجتي فارستا هابوكي سوجتي فارستا جبرانا أمتا قدر سوجتي فارستا سيقل غافي أورومون ديبسين أوروميا كلاسترانا ديگو جتي فارستا برغافن uti deeggarro abiyyi waan inni ta'e namni beekun jiru bar namichuma maramee harka qofa keessa kaa'ee ka dhalatta u kana arkina malee miidiyaa irratti sirna saan beeyin kaayyoo saan beeyin Jaawaruma kanra gaarabbi beeksisee aboo namichi kun akkana dimokiraasiin beeku dimokiraasiin dhiiga isaa keessa jirtu waata sigale dimokiraasiin dhiiga isaa keessa jirtu namicha kana jalan deemina namicha kana firraa dhaqqaba jee Jaawaruma himuu ture malee nuti bar irraa hun beenu bar hokki kattaaya asau miskiina way rabbii yaa Jawaar maatiroo rifta rabbileen guyyaa malqiyaamaa sindiisu jechuu turre sigale qiyaaman garafiinu qabatti edaa wayinta abiyyi namni hundi ni beekaa jechu maal akka ta'e abbaa irree kaa akkam akka ta'e sanuu abbaa irree bar dadhaba ana maduro maaliin isinin je inni wal shakkisiisaan jiraata even party bildiqinnaa tana keessa yaada tokko qaban si fakkaate yaada tokko qaban